Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamoltan kabajamtoota daawwattoota televezyiinii Hamilton oduu keenya kan guyyaa har'aatiif qabanne hangafoota isaanii dursuun kan biyya keessaa fi biyya alaa isin daawwachiifnaa oduu waliin an Amiin Shubbiseeti. Gulaalliin dorgommii hifzii hadiisaa ardii Afrikaa geggeeffamu har'asitti fufee oolee jira. Walgahii gamtaa mootummootaa kan UNESCO 43ffaa Uzbekistaanitti geggeeffamaa jiru irratti Itoophiyaa miseensa boordii hojii raawwachiiftoota UNESCO ta'uun filatamuu ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa beeksise. Daarektarri ol aanaan dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Teedros Adhanom lammiileen Falastiin humnoota Israa'eliin miidhaman 16,500 ol ta'an kunuunsaa fayyaa hatattamaa akka barbaadan ibsan. Gareen finciltoota Suudaan waggaa lamaa oliif raayyaa ittisaa Suudaan waliin wal waraansa keessa turan Rapid Support Sport kan jedhaman yaada garee araarsituu biyyoota afurii Ameerikaadhaan durfamu fudhachuun yeroodhaaf waraana dhaabuuf walii galuun isaa gabaafameera kan jedhu hangafoota oduu keenya kan guyyaa har'aatii kanaa fi kanneen biroo akka ittaanutti isin daawwachiifna. Majlisni magaalaa Shaggar walgahii addaa geggeesse. Manni maree ol aanoo dhimmoota Islaamummaa magaalaa Shaggar mata dureewwan garaagaraa irratti marii bal'inaan geggeessee jira. Walitti qabaan mana marichaa Dr. Amaan Guddataa haasaa taasisaniin bu'aa waqfiin majlisaa hawaasa musliimaa magaalaa Shaggariif buusuu qabu irratti cimsanii kan kaasan yoo ta'u kana irratti bakka buutonni kutaa magaalattii hundinuu jabaatanii hojjechuu akka qaban dhaamaniiru. Walgahii kana irratti qooda fudhattoonni ulamaa'otaa dargaggootaa fi hayyoota argamuun kan hirmaatan yoo ta'u Dr. Amaan Guddataa haasaa isaanii baaniinsaa keessatti badhaasa majlisni isaaniin hoogganamu mana maree ol aanoo dhimmoota Islaamummaa federaalaa irraa fudhateef gammachuu isaanitti dhagahame ibsachuudhaan badhaasichis bu'aa qindoominaa fi cimina qaamolee sadarkaadhaan jiranii ta'uu himaniiru. Walitti qabaa itti aanaa mana maree ol aanoo dhimmoota Islaamummaa magaalaa Shaggar kan ta'an Ustaaz Sa'id walii abboomuun waloon hojjechuun akkasumas namni hundi qooda keessatti fudhachuun ammallee cimee itti fufa jechuun dhaamaniiru. Dorgommiin hifzii hadiisaa ardii Afrikaa jalqabaa geggeeffamaa jira. Gulaalliin dorgommii hifzii hadiisaa ardii Afrikaa guyyaa kaleessa kan gaggeeffamu jalqabe yoo ta'u har'as itti fufee oolee jira. Dorgommichi walta'iinsa faawundeeshinii ulamaa'ota Afrikaa fi mootii Morookoo Muhammad Jaaffaatiin kan qophaa'edha. Dorgommii kana irratti biyyoonni Afrikaa 48 kan irratti hirmaatan yoo ta'u biyyi keenya Itoophiyaadhaaf garuu kan jalqabaa ta'uun isaa beekameera. Manni maree ol aanoo dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa qaamota dhimmi ilaallatu waliin ta'uudhaan Abdussamad Amin, Khalid Haji Adamii fi Imaanuddin Usmaan Itoophiyaa bakka bu'uudhaan akka hirmaatan gochuu ibseera. Mana marichaatti itti gaafatamaa dhimma hawaasummaa fi sabquunnamtii kan ta'an Dr. Abdallah Kadir dorgommiin kun guyyoota 3 kan itti fufu ta'uu fi dilbata dhufu akka xumuramu beeksisaniiru. Itoophiyaan miseensa boordii hojii raawwachiiftuu UNESCO ta'uun galmoofte. Walgahii gamtaa mootummootaa kan UNESCO 43ffaa Uzbekistaanitti geggeeffamaa jiru irratti Itoophiyaan miseensa boordii hojii raawwachiiftoota UNESCO ta'uudhaan filatamuu ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa guyyaa kaleessaa beeksise. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa ibsa isaa kanaan Itoophiyaan miseensa boordii hojii raawwachiiftuu ta'uudhaan filatamuun ishee faayidaa biyyaalessaa biyyattii akkasumas kan ardii Afrikaa akkaataa seerrii fi bulchiinsi dhaabbatichaa kaa'uudhaan eegsisuudhaaf gahee guddaa qaba jechuun dubbateera. Boordiin hojii raawwachiiftuu UNESCO qaamolee bulchiinsa dhaabbatichaa hundee ta'an keessaa tokko kan ta'u boordichattis dabalataan mana maree waliigalaa fi qaamni hojii raawwachiiftoota agartuu dhaabbatichaa bulchanidha. Boordii kana keessatti biyyoonni addunyaa guutuu 58 miseensa yoo ta'an isaan keessaa tokkoon isaanii tajaajila turtii waggaa 4 akka kennanis ministeerri dhimma alaa kun ifa godheera. Biyyoota miseensa hojii raawwachiiftuu boordii UNESCOtiif filatamanis kan filu mana maree dhaabbatichaa yoo ta'u ammaan kana ammoo kan filamte Itoophiyaan hanga bara 2029tti miseensa boordii hojii raawwachiiftuu ta'uudhaan kan tajaajiltu akka ta'e ibsameera. Finfinneetti baatii 3 darban keessatti kaameraawwan hordoffii nageenyaa 1,500 ol dhaabamuun ibsame. Magaalaa Finfinneetti baatii adoolessa tokko bara 2017 irraa eegalee hanga fulbaana 30 bara 2018 jechuunis baatiiwwan 3 keessatti kutaa magaalaa 11 keessatti kaameraawwan nageenya magaalichaatiif oolan jedhaman 1,500 dhaabamuu Komishiiniin Poolisii Magaalittii beeksiseera. Komishiiniin Poolisii Magaalaa Finfinneetti itti gaafatamaan hariiroo quunnamtii hawaasaa Koomaandar Maarkos Taaddasaa kaameraawwan nageenyaaf oolan 1,500 keessaa 160 kan ta'an ammoo waajjira muummee poolisiitti kan argamu ta'uu ibsaniiru.
Kaayyoon guddaan kaameraan nageenyaa kana dhaabuu teeknoolojii haaromsaadhaan nagahaa fi tasgabbii magaalattii mirkaneessuu, balaa tiraafikaa to'achuu, malaammaltummaa fi hojimaata badaa hir'isuu akka ta'e ajajaan kun kan himanii fi kana malees akka jedhanitti yeroo darbee marii damee nageenyaa fi dhimmoota garaagaraa magaalattiitti geggeeffamu yeroo karoorfameen hooggantoonnii fi miseensonni bakka garaagaraa irraa waamamuudhaan galma tokko keessatti haasa'a akka taasisan yaadachiisaniiru. Haa ta'u malee yeroo ammaa kana sirna teeknoolojii ji'oota sadan keessatti karaan hooggansi yookaan miseensi kamiyyuu bakka jiru hunda irraa mariidhaaf bakka argamu taasisuun kan hundeeffamedha jedhan. Magaalaan Finfinnee teessoo gamtaa Afrikaa dabalatee dhaabbilee fi dippiloomaatota ardiilee biroo fi idil addunyaa hedduu waan taateef sirni kaameraa nageenyaa kun dhaabuun yeroo hooggantoonni biyyoota garaagaraa magaalattii seenan eegumsa fooyya'aa ta'e kennuu fi kan gargaaru akka ta'e himanii itti gaafatamaan hariiroo qunnamtii hawaasaa koomishinichaa Koomaandar Maarqos itti dabaluudhaan buufataaleen poolisii tajaajilaaf mijatoo taasisuu bira darbe sirna simannaa odeeffannoo ammayyaa fi teeknoolojii adda addaa yakka ittisuudhaaf gargaaran uumuudhaaf kaameraa dhaabuun kan barbaachisaa ta'u ifoomsaniiru. Kabajamtoota daawwattoota keenya oduu keenya kan biyya alaatii arganneetti yoo dabarru gareen finciltoota Suudaan RSF jedhaman yeroodhaaf waraana dhaabuu walii galuun beeksiseera. Gareen finciltoota Suudaan waggoota lamaa oliif raayyaa ittisaa Suudaan waliin wal waraansa keessa ture Rapid Support Force jechuudhaan kan beekamu yaada garee araasituu biyyoota afurii Ameerikaadhaan durfamuu fudhachuudhaaf waraana dhaabuudhaaf walii galuu gabaaseera. Yaada gareen araarsituu biyyoota afurii Ameerikaa, Masrii, Saud Arabiyaa fi United Arab Emirates dhiyeessan gareen RSF jechuun kaamisa darbe fudhachuu isaa yoo beeksisu yaadichis ji'oota sadiif waraana dhaabuu fi ji'oota saglan itti aananiif ammoo marii siyaasaa ol aanaa ta'e geggeessuuf akka isaan gargaaru himaniiru. Ibsa RSF baaseen walii galticha hojii irra akka oolchaniif waraana hanga dhumaatti dhaabuu akkamiin akka danda'amu adeemsa siyaasaa Suudaan irratti dafanii marii akka eegalan akkasumas mariin kun sababoota bu'uuraa irratti xiyyeeffatee gaaga'ama uummata Suudaan bifa furuutiin kan geggeeffamu ta'a jechuunis dubbateera. Akka lakkoofsa Girigooriyaatti onkoloolessa 29 bara 2025 Suudaan Elfaashaar keessatti gareen Rapid Support Force jedhamu namoota nagahaa 2000 ol guyyaata muraasa keessatti ajjeesuu isaa The Guardian gabaasee ture. Ergaa gareen finciltoota RSF magaalaa Daarfur dhihaa to'atanii as ajjechaa fi gara jabummaan sanyii irratti xiyyeeffate Elfaashaar keessatti geggeeffamaa kan jiruu fi hanga ammaatis kan irratti fuulleffate ta'uu gabaasaaleen garaagaraa beeksisaniiru. Mariin nageenyaa waraana dhaabuudhaaf mari'atamaa jiru kun yookaan hojii irra oolu ta'ee lammiilee Suudaan miiliyoonaan lakkaa'amaniif haragalfii ta'a jedhamees abdatameera. Ameerikaa keessatti balallii xiyyaaraa dhibbaan lakkaa'aman akka haqaman ifa ta'e. Waajjiraaleen mootummaa Ameerikaa gar-tokkoon cufamuu isaatti bulchiinsi Doonaald Tiraamp buufata xiyyaaraa gurguddoo tajaajila qilleensaa adda kutuu beeksiseera. Mootummaan federaalaa Ameerikaa gar-tokkoon cufamuu isaa hordofuudhaan bulchiinsi Doonaald Tiraamp sababa hanqina hojjettootaatiin tajaajila tiraafikaa qilleensaa hir'isaa akka turee fi buufata xiyyaaraa gurguddoo biyyattii keessatti balallii haqamuu fi harkifannaan akka dabalu taasiseera jechuun gabaafameera. Ministeerri geejjibaa ajaja balallii hir'isuu Aviyeeshinii Federaalaa Ameerikaa baaseen to'attoonni tiraafikaa qilleensaa fi hojjettoonni eejensii biroo kaffaltii malee waan hojjetaniif yaaddoo nageenyaa kaasuudhaan hojii irraa hafuu fi dadhabbiin sadarkaa ol aanaa ta'e kaasuun isaa ni yaadatama. Daandiiwwan qilleensaa daldala buufataalee xiyyaaraa biyyattii keessatti hojiin itti baay'atu 40 irratti balalliin hanga 110 akka hir'atu ajajni kan kennamee fi murteen kun balalliin 1000 lakkaa'amu akka haqamuu fi harkifatu kan taasise yoo ta'u imaltoonni miiliyoonaan lakkaa'aman ammoo daandii irratti hafaniiru. Daandiin qilleensaa Ameerikaa fi daandiin qilleensaa Deeltaa dabalatee daandiiwwan qilleensaa gurguddoon hedduun balallii akka addaan kutan kan beeksisanii fi barreessaan ol aanaan geejjiba bulchiinsa Ameerikaa akka jedhanitti icciitiin balallii fi jeequmsi kun kan salphatu yoo ta'e dimokiraatonni koongirensii baajata mootummaatiin akka deebi'ee banamu hayyamuu raggaa'isan yoo ta'e qofa jedhan. Bulchiinsi Aviyeeshinii Federaalaa naannoo qilleensaa nageenyaan isaa eeguudhaaf tiraafika hir'isuun kan dirqame yoo ta'u mootummaan yeroo cufameen hanqinni hojjettoota hammaataa deemu kunis jeequmsa hin barbaachifne fiduu danda'a jechuun ammas sodaan biraa dhufeera. Gama biraatiin ammoo hooggantoonni paartii dimokiraatotaa cufamuun kun akka dhaabbatu gaafataniiru jechuudhaan The Guardian kan gabaase yoo ta'u pirezidaanti Doonaald Tiraamp dursa kunuunsa fayyaa irratti mari'achuu diduun isaanii daran hammaataadha jechuunis dubbatamaa jira. Marsariitichi akka gabaasetti daandiin qilleensaa Sky West qofti balalliiwwan 170 yoo haqu South West ammoo balalliiwwan gara 120 akkasumas United ammoo 64 haquu isaa beeksiseera.
lammiileen Falastiin 16,500 kunuunsa fayyaa hatattamaa barbaadu jedhame. Daarektarri ol aanaan dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tedros Adhanom lammiileen Falastiin humnoota Israa'eliin miidhaman 16,500 ol ta'an kunuunsa fayyaa hatattamaa akka barbaadan ibsaniiru. Hospitaalota Gaazaa irratti boombiin darbachuu fi Israa'el meeshaalee yaalaa biyyoota garaagaraa irraa akka hin seenne dhoorgiteen namoota madaa'an kunuunsa fayyaa barbaachisu argataa akka hin jirres ifa godhaniiru. Filisxeemonni miidhaman kunuunsa fayyaa fooyya'aa akka argatan biyyoonni garaagaraa deeggarsa gochuu qabu jechuudhaan ergaa ariifachiisaa dabarsaniiru. Qarqaarsa yaalaa malees ijaarsi bu'uuraalee misoomaa Gaazaadhaaf karoorfame yeroodhaan akka eegalu jechuudhaan Dr. Tedros Adhanom waadaan galame hojiitti hiikamuu qaba jechuun yaadachiisaniiru. Oduma wal fakkaatuun Hamaas gargaarsi namoomaa Gaazaa keessatti hir'achaa dhufuun namoota Israa'el kan booji'aman deebisuu itti fufeera jedhame. Falastiimonni ammallee yeroo baatileen qorraa hammaatanitti dhiheenya kanatti ammoo hanqinni gargaarsa namoomaa hamaa akka isaan mudataa jiru gabaafamaa jira. Hamaas gama isaatiin reeffi lammiilee Israa'el deebisuudhaaf koree fannoo diimaa idil addunyaa waliin hojjechaa jiraachuu beeksise. Waajjirri ministeera muummee Israa'el Benjaamin Netanyaahuu reeffa Hamaas irraa akka argame mirkaneesse, haa ta'u malee reeffi Israa'elotaa jedhamanii 6 hanga ammaatti akka hin argamne ragaa bahateera. Haa ta'u malee namoonni Hamaasiin booji'aman gadi lakkifamuu dhabuun isaatiin gargaarsi namoomaa ammallee ugguramee kan itti fufee fi Teel Aviv namoota booji'aman guutumaan guututti osoo hin fudhatin gargaarsa namoomaa argachuu waan hin yaadamne jechuudha yeroo garaagaraatti kan himattudha. UN Pirezidaantii Sooriyaa irraa qoqqobbii kaasuun dhagahame. Manni maree nageenya dhaabbata biyyoota gamtoomanii Pirezidaantii Sooriyaa irraa qoqqobbii kaasuu ifatti beeksiseera. Kunis daawwannaa Ahmad Al-Shaaraan torbaan dhufu gara Ameerikaatti taasisuuf jedhan dursee isaan kan gammachiise ta'uu miidiyaaleen addunyaa wal harkaa fuudhaa jiru. Al-Shaaraan waggaa dura mootummaa Sooriyaatti fonqolcha raawwachuudhaan yeroo ammaa pirezidaantii ce'umsaa ta'uun tajaajilaa kan jiru yoo ta'u, haleellaa riphee loltoonni inni hoogganaa ture waraana waliinii Sooriyaa waggoota 13 ture irratti xumura godheera. Kabajamtoota daawwattoota keenya oduun keenya kan guyyaa har'aatiif qabanne kan hangammaatti daawwattaniidha. Sagantaaleen televezyiinii Hamilton kan biroo itti fufuu daawwadhaa.